Siyaasa paartii yookiin dhaabaa fi muuxannoo Itoophiyaa Mararaa Guddinaa barsiisaa fi hoogganaa kutaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa Yuunivarsiitii Finfinnee Sadaasa bara 1987 akka lakkoofsa Itoophiyaa. Waraqaan qorannoo kora koongireesii Aboogidaan Dimookiraasii mata duree gahee fi hojii dhaabbilee siyaasaa dimookiraasii keessatti jedhuun qopheesse irratti kan dhiyaate Sadaasa bara 1987 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookiin bara 1994 akka lakkoofsa Awurooppaatti Finfinnee. Seenaa dheeraa Itoophiyaa keessatti yakki waraanaa gahee olaanaa qabaachuusaa hubachuuf barreeffamoota waa'ee biyyattii hanga ammaatti barreeffaman gamaaggamuun gahaadha. Waraanni irra caalaan sababa waldhabdee aangootiin kan jalqabame ta'uun isaas waan hin mormamnedha. Haalli akkasii kun dhugaa siyaasa biyyattii gara dhugaa waraanaatti jijjiiruun isaas waan hin haalamnedha. Heerri mootummaa Itoophiyaa bara mootummaa Waaqaan akka shuumame himatu sanaa aadaa keenya kan waraanaa fooyyessine inumaayyuu daran hammeesse. Dhaabbileen siyaasaa aadaa waraanaa kana keessaa ba'an tapha waraanaa barame sana bira darbuu hin dandeenye. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa har'aa bakka dibbeen dimookiraasii paartilee danuu yookiin maltii paartii dimookiraasii dhahamaa jiru keessatti sochiin paartilee siyaasaa gurmaa'insaa fi hojii irratti jijjiirama bu'uuraa tokkollee agarsiisuu dhabuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Hooggantoonni biyya hoogganan seenaa keenya darbeerraa waan baratanii fakkaatu. Bu'aa waliigalaa Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa daandii seenaa dogoggoraa akka hordofan taasiseera. Kaayyoon barreeffama kanaa inni guddaan tapha siyaasaa walxaxaa biyyattiin waggoota jalqabaa jaarraa 20ffaa irraa eegalee keessa turte gabaabinaan qorachuun mootummaa fi jaarmiyaaleen siyaasaa biyyattii keessatti socho'an haala siyaasaa jeequmsaa biyyi keenya keessa jirtu keessaa bahuun sirna dimookiraasii ijaaruuf akkamitti gargaaruu akka danda'an agarsiisudha. 2. Walitti dhufeenya aadaa siyaasaa fi dhaabbilee siyaasaa. Siyaasni dhaaba biyya tokkoo aadaa siyaasaa tokkoon biyyaa irraa kan maddu yoo ta'u, kunis calaqqee aadaa siyaasaa isheeti. Aadaan siyaasaa yoo jijjiiramu siyaasni dhaabas waliin jijjiirama. Aadaan siyaasaa bal'inaa fi gadi fageenya gahee siyaasaa paartilee murteessa. Kana jechuun paartilee siyaasaa aadaa siyaasaa biyya tokko irratti gaaris ta'ee hamaas dhiibbaa hin qaban jechuu miti. Kana jechuun sochiin paartilee siyaasaa aadaa siyaasaa biyya tokkoo guutummaatti yookaan gartokkeen jijjiiruu danda'a. Gaheen paartilee akka Boolsheefik gamtaa Sooviyetii keessatti qaban, gaheen paartilee kooministii Chaayinaa, gaheen paartii Naazii bara jalqabaa fi kan kana fakkaatan hangam dhaabbilee siyaasaa aadaa siyaasa biyya isaanii jijjiiruu akka danda'an fakkeenya gaariidha. Muuxannoon keenyas daayilektiikii kana agarsiisa. Malli gurmaa'insaa sobaa dargiitiin itti fayyadamellee walitti dhufeenya lamaan gidduu jiruuf hanga har'aatti ragaa gahaa ta'ee mul'ata. Qabxiin inni biraa biyyoota sirna mootummaa mootota cunqursoo fi sirnoota siyaasaa abbaa irree biroo qaban keessatti dorgommiin siyaasaa bilisaa waan hin jirreef paartileen jiraatanis jiraachuu baatanis hirmaannaa siyaasaa hiikaa qabu hin jiru. Biyyoota addunyaa sadaffaa keessatti haaluma akkanaatu bal'inaan mul'ata. Muuxannoon amma Itoophiyaa keessatti qabnu dhugaadhuma kana mirkaneessa. Kana yaada keessa galchinee gara maalummaa fi gahee paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran ilaaluutti haa ceenu. 3. Siyaasa dhaabaa Itoophiyaa keessatti warraaqsa duraa fi booda. Dhaabbileen siyaasaa Itoophiyaa keessatti ijaaramuun seenaa qabsoo hayyoota biyyattii jijjiirama barbaadanii dheeraa waliin walitti hidhata guddaa waan qabuuf jalqaba qabsoo hayyootaa kana gabaabinaan haa ilaallu. Barbaachisummaan barnoota ammayyaa Itoophiyaa keessatti hubatamuu kan jalqabe yeroo mootonni Habashaa yeroo sanaa hariiroo hooggantoota Awurooppaa waliin qabaniif hiiktota baay'ee barbaadanitti ture. Keessattuu erga injifannoo Adawaatiin booda hariiroon bal'aan biyyoota Awurooppaa hedduu waliin uumame afaan hiiktotaan alatti namoota afaan faranjii baratanii mootummaa isaanii bakka bu'uudhaan mari'achuu fi socho'uu danda'an baay'ee barbaadamuu ta'uu jalqaban. Waggoota dhumaa mooticha Minilik keessatti birookiraasiin uumamuu akkuma jalqabeen bulchiinsi haaraan kun barreessitoota, hojjettoota herreegaa fi kan kana fakkaatan hanga tokko barbaachisuu jalqabe. Bara 1908 mana barumsaa Minilik kan mooticha Haayile Sillaaseen itti eebbifame banamuun isaa guddina barnoota ammayyaatiif tarkaanfii fuulduraa ture. Waggoota jalqabaa jaarraa 20ffaa keessa hayyoonni duubatti hafummaa Itoophiyaa hubatanii jijjiiramni barbaachisaa ta'uu amananii jijjiiramaaf cimsanii falman mul'achuu jalqaban. Afawarqi Gabrayesuus, Gabrahiwoot Baayikadaanyi, Baajiroon Taglee fi kan kana fakkaatan dhaloota jalqabaa hayyoota jijjiirama barbaadan keessaa adda duree turan.
Hayyoonni kunneen jaarmiyaa yaada isaanii hojiirra oolchuu dhabuu fi kabajaa fi galata illiitota fiwudaalaa yeroo sanaa olaantummaa qaban argachuu baatanis bara keessa jiraatan keessatti hambaa seenaa mataa isaanii dhiisuu qofa osoo hin taane dhaloota isaan hordofeef bu'uura yaadaa haaraa dhiisaniiru. Moodeelli dhaloota sanaa Jaappaan qaroomina ishee osoo hin balleessin qaroomaa waan turteef hojiin isaanii inni guddaan dargaggoota kabajamoo akka Liji Iyaasuu fi Raastafarii ofitti harkisuu ture. Yeroo sanatti waan guddaa galmeessuu baatanis carraaqqii isaaniitiif seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti bakka kabajaa argachuu danda'aniiru. Hayyoonni yaada haaromsaa qaban dhaloonni lammaffaan weerara Xaaliyaanii booda uumame. Weerara booda Haayile Sillaaseen birookiraasii siviilii fi waraanaa leenjii isaanii cimsee haala isaaf amanamaa ta'e uumuu irratti xiyyeeffate. Bulchiinsa siviilii haaraa fi waraana ammayyaa uumuunis humna hojjetaa ogummaa qabu kan barbaadu yoo ta'u, biyya keessaa fi biyya alaa keessatti barattoota baay'inaan leenjisuu jalqaban. Garuu abjuu mootichaa dhugoomsuun salphaan turre. Mee bal'inaan haa ilaallu. Haayile Sillaaseen yeroo weeraraa sanatti lubbuu isaa dirree waraanaa irraa baraaruuf gara biyya ormaatti baqachuun isaa seenaa mootota Habashaatiin baay'ee kan nama rifachiisu yoo ta'u, sabboontonni beekamoon tokko tokko namichi kun gargaarsa Ingilizii irratti hundaa'ee gara aangootti akka deebi'an hin barbaanne ture. Dhugaa kana kan hubate Haayile Sillaaseen ogummaa siyaasaa dabeessa yookaan meegaaveeliyaan polootiksii isaa hojiitti hiikuu eegale. Kana hojiitti yommuu hiiku sabboontota biyyaaf dhiiga isaanii dhangalaasaniif osoo hin taane warra biyya alaa dhokataniif kanneen biyya isaanii gananii mootummaa Xaaliyaaniif bulaniif dursa kennuu eegale. Sabboontota beekamoo hojii Haayile Sillaasee hin hordofne keessaa Balaa Zallaqaa kan bara 1943 fannifame, Bittawaddan Nagaash kan bara 1951 hidhamee mooticha ajjeesuuf shira xaxe jedhamee himatamee mana hidhaa keessatti du'e, Dachaasmaach Taakkalaa kan bara 1969 mooticha kuffisuuf yaaluun himatamee lubbuu isaa dhabe fakkeenyummaan ilaalamuu danda'u. Itoophiyaa biyya koo taliilee yaa biyya koo goowaa isa siif du'e dhiiftee kan si ajjeese soorte jedhamee rakkoo jabaa siyaasaa biyya keenya irratti kan walaleeffame yeroo sana ture. Haala kamiinuu yoo ta'e shira mooticha irratti xaxame yeroodhaaf fashaleessanis injifannoon isaanii waanuma yeroo gabaabaa ture. Mormiin guddachuu fi cimuu itti fufe. Weerara Xaaliyaanii booda yeroo barnoota isaanii biyya alaarraa deebi'an garee kana keessaa gariin biyyattiin waggaa 3,000 ta'uu fi siree seenaa irra ciiftee akka jirtu hubatanii sochii sabboonummaa Afrikaa yookiin paan afrikaanizim irratti hirmaachuu jalqaban. Boodarra bara 1960tti yaalii fonqolcha mootummaa keessatti nama siyaasaa adda duree kan ta'e Garmaamee Nawaay garee kana keessaa ture. Garmaamee Nawaay dabalatee warri yaaliin fonqolcha mootummaa ga'ee olaanaa taphatan hundi ajjeefamanis sochiin barattoota Habashaa kan mooticha Haayile Sillaasee fi sirna isaa awwaaluuf shoora olaanaa taphate akka dhalatu gumaachan. Asirratti wanti tokko hubatamuu qaba. Hanga yaalii fonqolcha mootummaa sanaatti qabsoon mootummaa farra Haayile Sillaasee namoota dhuunfaan gaggeeffamaa ture. Akkasumas shira masaraa irraa fagoo hin taane hedduutu ture. Haa ta'u malee yaalii sana booda kallattiin qabsoon tarkaaffii tokko tarkaanfate. Bifa jaarmiyaa qabaachuu jalqabe. Kanuma waliin wal qabatee gama tokkoon sochiin barattoota Itoophiyaa ijaarame, gama biraatiin ammoo sochiin sabaa fi naannoo uumame. Gara kaaba biyyattiitiin bara 1961 dhaabni qabsoo warra Eertiraa ELF kan jedhamu yoo hundeeffamu, Shaabiyaa yookiin EPLF dabalatee kanneen biroo hanga bara 1972tti ijaaramanii turan. Giddugaleessatti ammoo yeroo wal fakkaatutti waldaan Maccaa fi Tuulamaa ijaaramuun isaa sochiin biyyaalessaa daangarratti qofa osoo hin taane funyaan masaraa mootummaa jalatti uumamuu akka danda'u agarsiise. Dhaabbilee siyaasaa hedduu ijaaruu fi adda bilisummaa sabaa keessatti hooggansa harka caalu kan gumaache sochii barattoota Itoophiyaa ture. Sochiiwwan biroo kan akka Mi'eessonii fi EPRP fuula biyyoolessaa, Shaabiyaa, TPLF, OLF fi kan kana fakkaatan hayyoota jalqaba dammaqiinsa siyaasaa isaanii sochii barattootaa keessatti argatan irraa ka'umsa argatan. Sochii barattootaa keessatti hidda gadi fageeffachuun kan jalqabe garaagarummaan siyaasaa kun dhiibbaa hanga har'aatti mul'ataa jiru kan fidee fi jeequmsa siyaasa biyyattii keessatti amma arginuuf hundee kan uume ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Amalli sochii barattoota Itoophiyaa yeroo sanaa inni guddaan gaafii jijjiiramaa suutan jedhurraa gara jijjiirama hundee qabuutti saffisaan deemuu ture. Kanneen fonqolcha mootummaa deeggaranii fi jeequmsa siyaasaa fonqolcha mootummaa kana booda uumame keessatti kan jalqaba kaan barattoota koolleejjii Yuunivarsiitii Finfinneeti. Waggaa tokko booda caasaan koolleejjiiwwan akka yuunivarsiitiitti barattoonni bilisa ta'an biyyoota Afrikaa haaraa walaba ta'an irraa dhufanii fi
miira jijjiirama haaraa qaban gara yuunivarsiitichaatti yaa'uun qabsoo farra impeeriyaalistii yeroo sanatti addunyaa sadaffaa keessatti gaggeeffamaa turan sochiin barattootaa akka uumamuu fi guddachuu qofa osoo hin taane yaada hundee qabuuf gumaacheera. Barattoonni yuunivarsiitii suuta suutan gaaffii hawaasa naannoo isaanii irraa gara gaaffii sabboonummaatti ce'an. Hiriira nagaa barattoonni yuunivarsiitii bara 1965 ba'an yeroo paarlaamaan sirna lafaa irratti mari'achaa ture yoo ta'u, ejjennoo sochii barattootaa gaaffii lafaarraa gara gaaffii jijjiirama hundee qabuutti akka ce'u labseera. Yeroo sana kaasee sochiin barattootaa saffisaan gara manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Itoophiyaatti babal'achuu qofa osoo hin taane ilaalchi sooshaalistii ilaalcha ijoo sochii barattootaa ta'ee mul'ate. Gama gurmaa'insaan qabsoon farra fiyuudaalaa bal'inaan adeemsifamuu kan eegale waldaa barattoota yuunivarsiitii Finfinnee biyyattii keessatti ijaaramuu akkasumas waldaa barattoota Itoophiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa biyya alaa keessatti hundee jabeessuuni. Dhaadannoowwan ijoo sochiin barattootaa yeroo kanatti kaasan lafti qotee bulaaf haa kennamu, kabaja walqixxummaa sabaa fi sablammootaa, mirgi ijaaramuu haa kabajamu kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan turan. Mootummaan Hayila Sillaasee sochii barattootaa guddachaa dhufeen baay'ee sodaate. Sochii kana qoqqooduuf yoo danda'ame humna mataa isaatiin balleessuuf socho'e. Sochii barattootaa naannootti ergamtoota bobbaasuun hanga hooggantoota barattootaa hidhuu fi ajjeesutti deeme. Haa ta'u malee sochii barattootaa caccabsuu hin dandeenye. Ammoo ukkaamsaan kun alkallattiin qoqqoodinsa hamaa isa booda dhufeef shoora gumaacheera. Kun bu'uura marii keenya isa guddaa waan ta'eef sirriitti haa ilaallu. Jalqaba irratti sababa addaan cituu barnootaatiin barattoota barnoota barbaadanii fi barattoota warraaqsa barbaadan gidduutti garaagarummaan uumamuu jalqabe. Kunis gareen barattoota lamaan Riivoo fi Seeboon yookiin finciltootaa fi duubatti harkifattoota jedhamuun beekaman akka ijaaraman taasiseera. Qoodinsi kun mana keessatti hin dhaabbanne. Hooggantoonni barattootaa hedduun butamuu jalaa baqatanii addunyaan alaa waltajjii qabsoo fooyya'aa ta'a jedhanii amananii baay'inaan biyya alaa deeman. Sababa barattoota warraaqsa kana fiduuf godaanan irraa kan ka'e yeroo muraasaa booda barattoota biyya alaa jiran gidduutti qaawwi bal'aan uumamuu jalqabe. Hunduu mirqaana keessa ture. Akka Hoo Chi Miinii fi Che Guveeraa waliin duuluuf sirbanillee afaan tokko akka hin dubbanne ifa ture. Garaagarummaan isaanii tooftaa fi tarsiimoo sochiin barattootaa tarkaanfachiisuu fi dhimma sabaa fi sablammoota irratti kan maru ture. Wal morkii jaarmaan aangoo siyaasaaf godhamu gara wal balleessutti geesse. Cimminni humnoota Eertiraa guddachaa dhufee sochii barattootaa keessatti garaagarummaa araara hin qabneef gumaacheera. Haala siyaasaa kana keessatti ture mi'eessonii fi EPRP kan kallattiin sochii barattootaa irraa dhalatan. Warraaqsi Itoophiyaa akka tasaa to'annoo humnoota hundaan alaa kan dho'e seenaa keessatti yeroo dameewwan sochii barattootaa lamaan mi'eessoo fi EPRP sochii barattootaa keessattuu biyya alaa keessatti ijaaramanii fi humnoonni Eertiraa ajandaa siyaasaa mataa isaanii qaban deeggarsa isaanitti fayyadamuuf waan danda'an hunda gochaa turan ta'uu isaa asirratti ifa gochuun barbaachisaadha. Warraaqsi Itoophiyaa akka tasaa dhohuun jaarmiyoota siyaasaa burjaajii keessa galchee gareewwan siyaasaa haalli kun daran akka walxaxu godhan uumamuu jalqaban. Haala jeequmsaa guddaa qabu kan uume darguun humnaan aangoo qabachuu jaarmiyaalee siyaasaa tarkaanfataa jedhaman irraa qajeeltowwan sooshaalistii saffisa ajaa'ibsiisaa ta'een baratee isaanuma dhabamsiisuuf deebisee ittiin fayyadamuu danda'uu isaati. Daandiin of balleessuu yookiin suusaayidaal irra caalan jaarmiyaaleen siyaasaa keessattuu kanneen haala walitti dhiyaatan mi'eessonii fi EPRP hordofan haala wal dhabamsiisaa dhaabbachuu hin dandeenye dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa marsaa jalqabaa ture. Dargiin waldhabbii kana fayyadamee dhaabbilee jiran mara nyaatee fixe akkuma jedhamus EPRP ciree mi'eessoon laaqanaa fi icaat dabalatee kanneen hafan ammoo irbaata godhate. Humnoonni Eertiraa ajandaa siyaasaa mataa isaanii qaban warreen michuu godhatan siyaasaan deeggaruu qofa osoo hin taane rasaasaaf qawweenis deeggarsa godhaniif. Yeroo sanatti biyyoonni sooshaalistii keessattuu dargiin akka mo'ataa ta'u ilaalamaa waan tureef deeggarsa guutuu kennaniifiiru. Rakkoo siyaasaa itti aanee dhufe keessatti ijoolleen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefaman mana hidhaatti guuramanii biyyaas baqataniiru. Warraaqsichi loltoota Itoophiyaa hiikkaa dhaadannoo harkaa qabanuu hin beekne kan hojii daangaa biyyaa tiksuu dhiisanii ogummaa isaan hin leenjifamne irratti bobba'aniin butame. Kunis biyyattii waraana hamaa fi suukaneessaa keessa galche. Marii keenya amma xumurree gara isa itti aanutti osoo hin ce'in dura wantoota bu'uuraa tokko lafa kaa'a. Kan jalqabaa qabsoon siyaasaa gareewwan siyaasaa Itoophiyaa dhumarratti balaa biyya qoqqooduuf isaan saaxileera. Lammaffaa warraaqsi dhaloonni wareegameef bu'aa eegamu fiduu akka hin dandeenye haala nama gaddisiisuun kola'e. Sadii marii keenya ammaa irraa akka hubannutti
Garaagarummaa sochii barattoota Itoophiyaa waqtii warraaqsaan duraa mul'ate gara bara warraaqsaa boodatti ce'ee gaaga'ama darbuu waggoota 17f bu'uura ta'eera. 4 jeequmsa siyaasaa ture keessaa injifannoon kan ba'an EPRP fi Shaabiyaan Itoophiyaa fi Eertiraa fakkii ofiitiin bocaa jiru. 5 seenaa jaarmiyoota siyaasaa Itoophiyaa darbanii irraa wanti barannu jaarmiyaaleen maal gochuu akka qaban osoo hin taane waan gochuu hin qabnedha. 4 mul'achuu paartilee siyaasaa bara ce'umsaa fi adeemsa ce'umsaa dimokiraasii. Seenaa keenya darbe irraa paartileen siyaasaas ta'ee mootummaan maal baratan gaaffii bu'uuraa kaasuun bifa paartilee siyaasaa bara EPRDF ilaaluun jalqabuu qabna. Taateewwan siyaasaa Adwaayin aangotti ol ba'uu waliin dhufan 2. 1 olaantummaa sochii sabaa fi sablammootaa fi mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammootaa mirkaneessuun akka qajeelfama imaammata mootummaa isa ijoo ta'uu fi kalammataa mootummaa ce'umsaatiin fudhatama argachuu dimokiraasii paartilee danuu tiyooriidhaan illee ta'uu. Haa ta'u malee dhimmoonni utubaawwan imaammata mootummaa ce'umsaa gara hojiitti jijjiiruu kun salphaa waan hin taaneef ce'umsi dimokiraasii keenya baay'ee falmisiisaa ta'e muddamaan kan guutame ture. Kanarraa kan ka'e ce'umsi dimokiraasii keenya kan osoo hin guddifamin faarfamaa jiru muddama tokko keessaa gara muddama biraa karaa muddamaa keessan kan ce'u ta'eera. From crisis to crisis through crisis. Dhugaa kana mirkaneessuuf taateewwan mootummaa ce'umsaa safartuu dimokiraasii irra kaa'uu caalaa wanti wayyuu hin jiru. Mee muraasa ilaallu. Adwaayin bara 1991 chaartara isaa raggaasisee mootummaa ce'umsaa yeroo hundeessu tarkaanfiiwwan sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessatti diriirsuu irratti dhiibbaa hamaa geessisuun hedduu fudhate. Akkuma beekamu ammas wanti namoota hedduudhaaf ifa ta'uu hin dandeenye deeggarsa Adwaayin Eertiraan akka cittuuf godheedha. Jalqaba irratti Eertiraa irraa adda ba'uun kan dhufe injifannoo waraana adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abuutii fi Shaabiyaan qabsoo dirree qabsoo waraanaa irratti injifannoo waloo waan argataniifidha. Kana jechuun gamtaan waraanaa kun bu'aa waliigaltee dirree waraanaa akka ta'e shakkii hin qabu. Utuu riiferaandamii fi murteewwan riiferaandamiin booda murtaa'an tokko tokko haala tasgabbaa'aa ta'een gama waliigalteewwan dirree hojiirra oolchuutiin osoo hin taane karaa dantaa biyyoolessaa uummattoota lameenii eeguun hojiirra oolan ta'ee adeemsa dimokiraasii keessatti gama gaariin isaanii ni caala ture. Riiferaandamii sun sila boombii duraanuu dho'uuf yeroo eeggatu ta'ee hin darbu ture. Gareewwan siyaasaa Oromoo fi Ogaaden kan akka adda bilisummaa Oromoo fi Ogaaden kan akka Eertiraa ta'uu barbaadan waliin dhiiga wal dhangalaasuun waraana biyya keessaa haaraaf karra hin banu ture. Haala kamiinuu Eertiraan siyaasa Itoophiyaa keessatti daa'ima rakkoon siyaasichaa dhale taatee itti fufteerti. Qabxiilee birootti yoo ceenu mootummaan ce'umsaa Adwaayii kan sirna dimokiraasii paartilee danuu hooggana jedhu yeroo ijaarame hiriyoota isaa jedhaman cidha dhuunfaa irratti affeerratee mormitootaaf garuu balballi cufame. Gama biraatiin mootummaan ce'umsaa Adwaayii fi deeggartoota isaa yeroo sanarratti hundaa'e karaa kamiinuu kan hunda qabatu waan hin turreef kaayyoon isaas Adwaayii gara mootummaa dhaabbataatti jijjiiruu ture. Asirratti diraamaa gaddisiisaa warraaqsa Itoophiyaa sammuu keenya keessa jiru duubatti deebinee haa ilaallu. Warraaqsi kun baabura warraaqxotaa harcaasaa gara fuulduraatti tarkaanfachaa ture ta'uusaa ni yaadanna. Akkuma seenan ofirra mara jedhan sana har'a dimokiraasiin Itoophiyaa gara fuulduraatti tarkaanfachaa dimokiraatota garuu ofirraa harcaasaa jira. Tokkoffaa jaarmiyaalee siyaasaa sabaa fi sablammoota hedduun jireenya siyaasaa biyyattii keessatti akka hin hirmaanne dhorkamaniiru. Addi bilisummaa Oromoo Adwaayii waliin wal dhabee mootummaa ce'umsaa keessaa ba'uuf dirqamee achiis gamtaan kibbaa ba'uunii fi kan kana fakkaatan dhugaawwan diraamaa seenaa qoosaa wal fakkaataa kana irra deddeebi'amuu agarsiisanidha. Dimokiraatummaan Adwaayii inni lammaffaan kan ilaalame filannoo bara 1992 irratti ture. Filannoo kanarratti taajjabdoota idil addunyaa Adwaayiin ofumaa taphataas daanyas ta'ee dhiyaachuu isaatii fi filannichis bilisaan kan adeemsifame akka hin taane gabaasa baasaniin addeessanii turan. Naannoo Affaarii fi Sumaalee malee Adwaayiin ofumaan dorgomee bulchiinsota ofii caaseffate. Bifa qoodinsa qircaa fakkaatuun Tigraay Abuutiif Oromiyaa Dhaadhiyoof Amaaraa paartii Amaaratiif Kibbaa immoo gareewwan Kibbaatiif cicciree kenne. Tarsiimoo mootummaa hojiirra oolchaa kan jiru waraanni Adwaayii shoora seera tumuu kan fudhate manni maree haqa eegsisuuf kan dhaabbate manni murtii hundi isaanii to'annoo Adwaayii jalatti kufuun isaanii maqaa dimokiraasiitiin sirni bittaa Adwaayii biyyattii keessatti caaseffamuusaa kan mirkaneessudha. Asitti diraamaan filannoo Afrikaa waggaa 3 duraa tokko kaasuun barbaada. Namni tokko filannoon ammaa fi filannoowwan darban waliin yoo walitti ilaala wanti adda isa godhu gaafatamee yoo deebisu sababni amma yoo xinnaate dorgommiin kan godhame namaaf nama gidduutti malee raacha lama gidduutti miti jedhe.
kun seenaa filannoo keenyaa nu yaadachiisa natti fakkaata. Seenaa filannoo keenyaa seenaa raacha Zaambiyaa irraa gadii natti fakkaatu. Dargii Haile Sillaasee fi kan ammaa yoo ilaalle guddinni daayileksii keenyas duubatti hafaa fakkaata. Mee waan hundi keenya beeknu haa ibsu. Filannoo sobaa mooticha Haile Sillaasee akka yaadadhutti barattoonni poostara na filadhaa jedhu harreerra ka'anii gara 4 kiiloo harree oofan. Namoonni achiin darban immoo harree sana dhiibanii gara paarlaamaa mootichaatti galchan. Filannoo mootichaa sobaan kan himate darguun miseensota hojii jaarmiyaatiin filates fakkii arbaa qabachiisee dhiyeesse. Uummanni hiyyeessa Itoophiyaas akka filatu gaafatame. Xumura diraamaa kanarratti warri fakkii arbaan baatan sunniin gumii biyyaalessaa godhatanii heera mootummaa labsuun Mangistuu Hayilamaariyaam pirezidaantii Rippaabilikaa gochuun gocha seena qabeessa raawwatan. Filannoo Addawaayii keessattis warri mallattoo qawwee baatan mo'an tiyaatara heera mootummaa raggaasisuus waltajjii irratti agarsiisan. Adeemsa heera mootummaa tolchuu keessatti seenaa keenya darbe irraa barumsa arganna. Haala siyaasaa yaa'ii heera mootummaa marsee jiru yommuu ilaallu seenaan heera Itoophiyaa darbanii irra deddeebi'amee waan mul'atu fakkaata. Heera mootummaa Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti mata dureewwan qoosaa irra deddeebi'anii mul'atan 3. Isaanis heerri yeroo hunda kan barreeffamu injifattootaan ta'uu, kalammataa aangoo argame booda akka qabeenya dhuunfaa dhaabbataatti kunuunsuuf kan barreeffamu ta'uu fi inni sadaffaan akkaataa haala gabaa yeroo sanaatiin addunyaa alaaf dhiyeessuudha. Akka ifa ta'uuf jalqaba heera mootummaa Haile Sillaasee fi darguu haa ilaallu. Heerri mootummaa Haile Sillaasee bara 1931 uummata isa jaalatuuf kenne jedhamee adeemsa baay'ee walxaxaa keessa darbee ba'ee bara 1916 hanga 1930tti mootummaa Iyyaasuu kuffisuu irraa eegalee erga hiriyoota abbaa isaa aangoo irra turan tokko tokkoon buqqisee booda dhumarrattis giftittii Saawudituu isaa fi teessoo aangoo gidduutti haftee mala Maakaaveeliyaan jedhamuun erga buqqisee booda injifannoo mirkaneeffatee heera sana baafate. Qajeeltowwan bu'uuraa heera isaa keessatti bulchiinsi abbaa irree isaa karaa addaatiin caaseffame ofii isaatiif qofaaf osoo hin taane ijoollee fi ilmaan isaatiif bara baraan akka darbu gochuu, akkasumas Itoophiyaan akka biyya qaroomettii fi heera mootummaatiin bulfamtu ta'uu ishee addunyaatti agarsiisuu ture. Heerri mootummaa bara 1955 fooyya'ee Eertiraa akka Federeeshinii Itoophiyaatti makamte keessummeessuuf dabalata tokko gochuu irraa kan hafe heera Xaaliyaaniin booda dammaqinsa siyaasaa argameen sanuma cimsuuf kan yaadame ture. Sababa warraaqsa Itoophiyaa gara fuulduraatti tarkaanfatee heerri mootichaa bara 1974 seenaadhaaf waan geenyeef isa dhiibnee heera darguu bara 1987 yoo ilaalle dhaadannoo muudama waaqaa jedhu gara itti gaafatamummaa seenatti jijjiiruu malee kaayyoo biraa hin qabu ture. Bara 1974 irraa kaasee hanga walakkeessa bara 1980tti jaallan isaa warraaqsa Itoophiyaa fidan keessaa waahellan isaa dabalatee warra cimoo ta'an ofirraa fixee Mangistuu Hayilamaariyaam abbaa irree biyyattii falmii hin qabne ta'uun dhaaba siyaasaa kan inni paartii hojjettootaa jedhee waamu bara 1984tti hundeessuun bara 1987 ammoo heera ofii baafate. Gama addunyaa alaatiin akkuma Haile Sillaaseen godhe Mangistuu Hayilamaariyaamis akka diyaaqonii garee sooshaalistii ta'ee mul'achuuf jecha Paappaasota sooshaalistii Awurooppaa bahaa fi gamtaa Sooviyeetii keessa jiran gammachiisuuf waan danda'u godheera. Barreessitoonni heera mootummaa kunniin akkas ta'uu baatanillee hireen heera mootummootaa tokkuma ture. Akkuma hundi keenya beeknu heerri jalqabaa ijoollee mootichaaf akka darbu yaadamus keewwanni ijoo heera sanii keessatti fudhatamummaan muudama waaqayyoo fi dhiiga mootii irraa kan ta'e jaalatamummaan mootichaa kan hin tuqamne ta'uu ibsus mootichi teessoo isaarraa harkifamee loltootuma isaatiin ajjeefame. Heerri Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1987 ba'es osoo waggaa 5 illee hin guutin kosii seenaa keessatti darbatame. Heerri bara 1994 ragga'e heera kanaan duraarraa haala adda ta'een akka hin taane beekuuf beekumsa saayinsii siyaasaa addaa kan barbaadu natti fakkaatu. Heerri garee Addawaayitiin barreeffame kun Addawaayin mootummaa ce'umsaa gara mootummaa dhaabbataatti jijjiiruuf akka ta'e amma ifoomeera. Addawaayin saboota Itoophiyaa 80 ol ta'aniif jaarmiyaalee tokko uumee fi diraamaa siyaasaa afaan adda addaatiin taphatamaa ture Itoophiyaan qajeeltowwan dimokiraasii paartilee danuutiin akka bultu addunyaatti agarsiisuuf akka ta'e shakkiin hin qabu. Heerichi dandeettii gurmaa'insaa mudaa hin qabne sagalee mormii 2 fi kanneen sagalee hin kennine 5 raggaasifameera.
Wanti baay'ee nama dhibu barreeffamni mirga hiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa hanga futtoquu dabalatee yeroo raga'u bakka bu'oonni lamaan ilaalcha finxaaleeyyummaa calanqisan jedhaman mormamuun marii guyyaa lamaa osoo hin taane abaarsaa fi arrabsoo guyyaa lama booda namoonni finxaaleeyyii lamaan akka ukkaamaman godhamee galma paarlaamaa barametti keessatti raggaasifamee gara shubbisaatti adeemame. Xumura irrattis filannoo bara 1995tiin Addawaayeen gara mootummaatti jijjiiramee dubbiinis injifannoon xumurame. Ce'umsa dimokiraasii keenya keessatti eessa geenyee fi garamitti akka deemnu gocha Addawaayee madaaluun barbaachisaadha. Miira dhala ta'anii madaallii siyaasaa akkasii uumuun rakkisaa ta'us bu'uuraalee siyaasaa bu'uura yaada miciree lamaa irratti akka naanna'an saayintistoonni siyaasaa hedduun walii galu. Isaan kun afaan Ingiliziitiin political liberalization fi democratization processes jedhamu. Safartuuleen political liberalization kanneen armaan gadiiti. Mootummaan akkuma sirna diinagdee sirna siyaasaas dorgommiif banuu, lammiileen bilisaan sochii siyaasaa irratti akka bobba'an, caasaa ukkaamsaa mootummaa kaasuu, taphattoota siyaasaa irratti mootummaan olaantummaa qabu cabsuu, yaadonni adda addaa hawaasa keessatti bilisaan akka faca'an ayyamuu, dhiibbaa mootummaatiin ala gurmaa'uu fi socho'uu danda'uudha. Kun ta'uu kan danda'u ammoo mootummaan namoota dhuunfaa fi gareewwan kanaan dura dhorkaman maraaf mirga siiviilii fi siyaasaa daangaa tokko malee yoo kenne ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Dimokiraataayizeeshin garuu adeemsa bal'aa fi gadi fagoo caasaa siyaasaa haaraa dhugaa fi aadaa siyaasaa haaraa bu'uuraa ta'ee tajaajiluu fi kunuunsuu danda'u uumuu gaafatudha. Caasaaleen akkasitti uumaman haala dorgommii siyaasaa bilisaa guddina sirna dimokiraasiitiif murteessaa ta'e uumuu qabu. Kana jechuun jijjiirama dimokiraasii milkaa'aa ta'eef yoo xiqqaate filannoon bilisaa fi haqa qabeessa ta'e bira darbamuu hin danda'u. Qaamni haqaa walabaa fi qaamni seera tumuu aangoo qaama raawwachiiftuu kan to'achuu danda'u qofa osoo hin taane waraanni biyyaalessaa tapha paartilee siyaasaa irraa walaba ta'ee fi dantaa biyyaalessaa kabachiisuus haalaan barbaachisaadha. Safartuulee bu'uuraa ce'umsa dimokiraasii kanneen yoo ilaalame Itoophiyaan hanga ammaatti waan milkoofte hin fakkaattu. Gocha Addawaayee waggoota 5 armaan olitti ibsame yommuu ilaallu imalli dimokiraasii keenya sadarkaa bilisa ta'uu siyaasaatiin mirkanaa'uu dhabuu qofa osoo hin taane bu'aa abdii nama kutachiisus akka argamsiises ifaadha. Keessattuu gaaffiin siyaasaa bu'uuraa seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti aangoo filannoodhaan dabarsinu immoo rasaasan yookiin ballot box or bullet jedhuuf deebiin hin argamne. Gama qabxii itti aanutti osoo hin ce'in dura waa'ee political liberalization qabxiilee tokko hubachuun barbaachisaadha. Political liberalization yeroo baay'ee kan uumamu sirni tokko haala kana booda akka duraanii itti fufuu hin dandeenye keessa galuu fi sirni haaraan tokko ba'ee of cimsuuf yeroo yaaludha. Kana jechuun tarkaaffii siyaasaa fedhii dhugaan jirurraa kan madde osoo hin taane aara galfachuuf jecha kan fudhatamudha. Kana malees yeroo baay'ee sirnichi guutummaatti akka diigamu yookaan sirna cimaa fi abbaa irree akka hundeeffamu taasisa. Kanaaf malli gara dimokiraasii karaa political liberalization taasifamu xurree baay'ee dhiphoo kan qabu ta'uun isaa hubatamuu mala. Kana muuxannoo Itoophiyaatiin yeroo hiiknu ji'oota 6 bulchiinsa mootummaa Hayila Sillaaseen baroota jalqabaa sirna darguu fi barri amma Addawaayee guutummaatti jechuun ni danda'ama political liberalization calanqisiisu. Haalli Hayila Sillaasee fi darguu ifa waan ta'eef bal'inaan itti deemuun barbaachisaa natti fakkaatu. Haa ta'u malee akka seensatti qabxiin itti dabalamuu qabu tokko jira. Miiraa fi dantaa yeroo bira dabarree siyaasa biyyattii qorannee dantaa waaraa humna keenya wajjin wal simsiisuun yeroon isaa amma. Kallattii fuulduraa suuraa siyaasaa hanga ammaatti kaafne irratti hundaa'uun kallattii gara fuulduraa ibsuun waan rakkisaa natti hin fakkaatu. Hayyoonni tokko seenan suuraa socho'aa akka ta'e dubbatu. Seenan dhuma jaarraa 20ffaa fiilmii qoosaa dhaloonni dhufu dinqisiifannaa yookaan jibbaan ilaalu ta'uu baay'een keenya ni beekna. Fonqolcha mootummaa Garmaamee Nawaayifaan bara 1960 yaalan fashalaa'uu yaalii fonqolchaa sanaan booda reeffi Garmaamee aduu keessatti fannifamee Hayila Sillaaseen uffannaa ulfina isaa uffatee teessoo isaa irra taa'ee manguddootaa fi bakka bu'oota uummata Itoophiyaa gocha Garmaamee fa'aa balaaleffatan yeroo simatu Hayila Sillaaseen urjiin uummata Afrikaaf guutummaa Itoophiyaa ta'ee biyyoota Afrikaa hedduu keessatti yoo guyyaan dhaloota isaa kan umurii 80ffaa yoo kabajamu waggaa muraasa booda ammoo yeroo inni loltoota ofuma guddiseen aangorraa fonqolfamee ajjeefamuudhaan mana fincaanii jalatti awwaalamu yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam reeffa dargaggoota Itoophiyaa karaatti darbatee bineensa ittiin soore gaafa harmee deessuun reeffa mucaa ishee irra dhaabbattee dhaadannoo warraaqsaa akka dhageessiftu dirqamtu
gaafa komunistoonni addunyaa galma masaraa birrii miiliyoonan ijaarame keessatti wuskii quufanii walitti facaasan, gaafa heerri mootummaa bara 1987 ragga'ee fi Mangistuun yoo pirezidaantii Rippaabilikaa haaraa Itoophiyaa ta'ee of filatu, gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam ijoollee Itoophiyaa qofa osoo hin taane hooggantoonni Afrikaa kan akka Kuwaandaa biyya tokko uummata tokko hoogganaa tokko jedhee gurra isaatti hasaasu, gaafa dhiiga impeeriyaalizimii dhangalaasuuf humna kan qabu Mangistuu Hayilamaariyaam addabaabaayii warraaqsa irratti uummata Finfinnee walitti qabee dhaadatu, yeroo muraasa booda Mangistuu Hayilamaariyaam akka leencaa yuusaa ture sun angumaa durellee gahuu dadhabee sagalee hantuutaallee osoo hin dhageessisin loltoota walakkaa miliyoona tokko ol ta'an dirree irratti facaasee baqatu, gaafa hiriyoonni isaa akka laggasaa asfaafaa jiran dhokatanii baduuf harree oofaa osoo deemanuu qabaman, amma ammoo Addawaayeen injifatee waan barbaade raggaasitee bakka bu'oota uummata Itoophiyaan galmuma shangoo sana keessatti ennaa shubbisuu fi kan kana fakkaatan hundi yoo walitti qabamee ilaalamu, warri fiilmii hojjetan hiika fiilmichaa osoo hin beekin illee fiilmiin seenaa kana caalu kan dhalootaaf darbu waan jiru natti fakkaatu. Mee qabxii kanaan haa xumurru. Mootummaan aangorra jirus ta'ee dhaabbilee siyaasaa biyyattii keessa socho'an seenaa keenya darbirraa barachuun ofiifis ta'ee uummata Itoophiyaa guutuuf qe'ee waloo fooyya'aa uumuun kan danda'amu ilaalchaa fi fedhii siyaasaa rakkoo furuu qabaachuudhaan qofa ta'uu hubachuu qabu. Akka yaada kiyyaatti biyyattiin rakkoo amma qabdu keessaa ba'uudhaaf Itoophiyaan biyya gootota hedduu qabdu taatus aadaan gootota waraanaa daangaa malee faarsuu biyyattiin hiyyummaadhaan addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa akka qabaattu taasisuun isaa yeroo mara dagatamuu qabdu. Garaagarummaa siyaasaa rasaasan hiikuun safartuu kamiinuu mallattoo duubatti hafummaati malee mallattoo qaroominaa akka hin taane qaamoleen dhimmi ilaallatu marti hubachuu qabu. Paartileen siyaasaa abbaan injifatu kamuu haa ta'u, sagantaa isaanii haala duudhaa fi sirna dimokiraasii waliin wal simuun uummata Itoophiyaaf dhiyeessuudhaan murtee uummataaf dhiisuu caalaa filannoon gaariin akka hin jirre beekuu qabu. Qaamni martuu muddamni gowwaa ariiti jechuu akka hin taane qalbeeffachuu qabu. Aangoon waaqayyo irraa nutti kenname jedhanii kijibuunis ta'ee dirqama seenatiin nu harka seente jedhanii wal sobuun yeroo dheeraa keessatti eenyunuyyuu akka hin fayyanne seenaa keenya darbirraa barachuun barbaachisaadha. Ofuma waliin qofa wal dorgomanii moo'uun sirna dimokiraasii irratti qoosuu malee faayidaa takka akka hin qabne hundi keenya hubachuu qabna. Hundaa ol kana booda mariif falmiin jaamaa namni hundi dantaa ofii qofa dhaggeeffatee itti gammadu jiraachuu hin qabu. Asirratti humnoonni biyyattii jijjiiramaaf carraaqan marti jijjiirama hawwuu qofa osoo hin taane tokkummaadhaan sochii dimokiraasii addunyaa watti makamuun biyyattii jeequmsa siyaasaa amma keessa jirtu keessaa akka baaftan cimsee isiniif dhaama. Haala qabatama Itoophiyaa irraa kaanee yoo ilaalle jaarmiyaalee siyaasaa biyyattii qabxiilee kanneen akkuma jechoota ajaja kurnan kitaaba qulqulluu sana osoo hordofuu danda'anii mootummaa waaqayyoollee nu dhaalchisuu yoo baatan gara sirna bulchiinsa dimokiraatawaatti nu dabarsuu hin dadhaban. Xumurree fayyaa ta'a.